fudhata mana Naasir Anolee deemaati waan kana furmaata itti godha ijoollee wallooti salphisuu miti kun dhugaa baasuun ijoollee walloo salphisuun ta'u yoo dhugaa hin baatu jettan ana ammoo akkanatti isin sala jechuu warra Itoophiyaas warra biyya kana keessa jirtus bakka hunda deemee si sala jechuu sigalee akkasi salu argiteerta ammoo argiteerta sagalee ati gruppii keessa teettee afaan bantu akka fidee uummata Oromoo duratti gadi baasa dhageeffadha. Uummata Oromooti anillee seenan nagaafata guyyaa boru waan ta'eef si gaafata yoo ta'e gabbaas karaa danda'ameen gabbaas si gaafata yoo ta'e sanillee hin beeytan gabbaas numbey nu gadi baasi adeero nuti hin beeynu amaaratti jennee amaara fudhanne amaara jennee amaaratti fudhanne kunoo walloon nuun arrabsu jirti amaarri 30 irraa nyaateetteeti dhageeffadhu gadi baasi akka isaan nyaatan itti raggaasifne Oromoon fedhu walloo haa jaalatu fedhu haa dhiisu san nun naqatu gadi baasi kottu nuun galu jechu kottu gabbaas yookaan laayivii keeti yookaan bakka biraatiin gabbaasuu qabda Ahmad maallaqa kan Facebook attillee dandeettan sanaa bakka jiranillee hin beeytan waldaan beekamaadha birriin ummata Oromoo riyaalli 30 birriin miliyoona takka shifta harkaa baatee waldaa san harka jirti. Okay galatooma birriin riyaala 30 birriin miliyoona takka harkaa bahee jira walumaa galatti walloo harkaa hin nyaattanis amma booda arsii warra sammuun dalagu malee warra barumsaan dalagu malee warra akka keetii asirraa udaan ana qofa laalin afarsaa asirraa iyyaa oolu qofa laalin barumsaan kan asirra dalayin barumsa qabaachuudhaan riyaala 30 ka ati afaan bantee miskiina kennarraa nyaatte sammuun sirraa fuune adeero waldaa harka galee mallayni bakka fedhan seenu Ahmad Waboo Bosona Baalee erga mallayni miliyoonni tokko deebi'e ila ani dhageeffadhu biyya jiraatu baatte icciitii abbaa barbaadde na dabarsuu hin dandeessu takka wanni wal mari'atanii keessaan si kadhataaran sagalee guutuu itti banaamu ijoollee walloo maal jedhaanii jiran ol nun baasinii maqan nu bada dhageeffadha sagalee yoo barbaaddanitti isinii banaan itti isinii bana ni beektanii itti isinii bana ol nun baasinii uummata Oromoo afoo nun fidini keessaan mallaqa kana erga nurraa fuutan akkaataa itti dubbatamu nu maqaa nun balleessina amaarumarraa fuune jedhanii isinii booyaa jiranii hinjiru adeeroo kiyya wanni akkas Oromoo nyaate Oromoo walloo ka arsii irraa miliyoona amaara jedhee asitti amaara nu qabsiisaa ture amaaras qabne isin agarsiifne baga amaaras qabne baga amaaras akka qabuu dandeenyu nu agartan jechuudha tokkoffaa irratti arsii jedhaa lafa qabadhaa arsii warra barumsaan kute adeeroo kiyya warra sammuun kute adeeroo kiyya albaatii akka keetii agartee sagalee walii qabduu fi jinnii wal kadhattuu miti nu warra barumsaanii fagaate adeeroo fagoo jirra si harkaa baafne riyaala 30 maal gootame udaan amaara jettee nuun hin arrabsin kaam fudhadhu boo'ee achi deemi am iyya achi deemi albaatii kee banii riyaala 30 miliyoonni tokko si harkaa bahee jira okay sagalee Ahmad itti finna dhageeffadha waldayni maal jedhee akka murteessu yaani kana dhibe waldaa haguure mallaqa kana erga waldaa harka gaye Oromoo kunoo ijoollee walloo mucaa caffaaroo bii jechuun jira ani ijoollee akka barbaadanna godhaa dogongorree jechuun jira dogongoraa waan kana dalayne anu ijoollee caffaati jechuun jira ati waldayni ati haasoytu kami waldayni guure kami mallaqa bar ummata miskiina asirratti taa'urraa guurre shamara mana madaamii irraa guurre bar shamara mana madaamii irraa walitti qabne bar mallaqa san barani mallaqa akka keessaa qabuun beeyta Ahmad haga mallaqa sanan keessaa qabuun beeyta asirratti ufii muun barbaadu maal jechuu barbaadeeti kottu ifa ta'i mallaqa namni sirraa barbaadu hin jiru yoo nyaattes akkana jedhii dhugaa jirtu gabbaasi Ahmad hin sodaattuun ta'in bar makiifaati itti arrabsamaa turte amaara jettee amaara irratti waraabde sigalee asliin faa itti arrabsamaa turte Mubaarak Musammaa iyyuu itti arrabsamaa ture bar amaara jedheen siin jedhe sigalee ani itti naanneffamee itti doorsifamee bar amaara jedhamee arabaan itti doorsifamee bar amaara tumaa jira jedhanii sigalee arabaan amaarri natti bittee amaara qabne jechuudhaan ijoollee wallooti jechuu sodaatte ummata Oromooti ijoollee Oromooti nama musliimaatiin jedhini kunoo isaanuu ragaa bayanii ani ilma caffaaroo biiti jechaa jiranii mallaqa eega deebiftan riyaala 30 san eega deebiftan kottu udaaniin hin sodaatini jaartii yoo galte si jalaa haa galtu dhalaan guutu nu usii kennina nu anu maqaayyuu himate hafarso maqaa sagaleen guutu jira maqaallee himatee dhageeffadhu nadhoo yoo barbaadde si jalaa haa galtu hin sodaatini anu obboleettii tiyya sii kenna kottu obboleettii tiyya sii kenna alba'a hafarso ani gosaan gahee gosti maqaa itti haa baafatu kophaa kiyyatti waan godhun qabu guyyaa 2 guyyaa 3 falmaa ture jechuudha argaa turtan warri garee keessaa falmii kophaa
kiyya falmee gara dhiibbaa godhee karaa jaarsumaatiin karaa adda addaatiin deebiin gara xumuraa deebi'ee waliigalatti irra guddaa jechuudha. Hatturraa fuunee sirraa hin fuune mallaqa hatturraa qabannee jennee. Uummanni warri biyyaana dhageeffadhaa yeroo takka warri mucaasanii Ahmadiin itti roorriftanii mallaqni kun haadhaa kennamuu qaba abbaa kennamuu qaba warri gandaa addaan qoodatuu qaba warri jettan mallaqa ka guure ilmaan Oromooti walloonis guurtee jirti ijoolleen wallootis warri mallaqa keessaa qabu jira waan kana dhugaa gadi baasaati haadhaa fi abbaa sanii takka mana irraa jijjiiranii abbooma bar shamarran teenna akkamitti isin gargaara kana booda akkamitti dubbanna shamarran teennarraa akkamitti mallaqa irraa guurti shamarran akkamitti mallaqa kenniti kana booda yaa jara kenna akkamitti mallaqa namni Oromoo biraa guure Oromoon biraa irra wallola biyyatti. Afarso. Erga ijoollee walloo irraa fuutan erga ijoollee walloo irraa mallaqni sun deebi'e eega mucaa caffaa roobii irraa deebi'e erga ijoollee walloo irraa mallaqni san fuutan riyaala 30 jechuun miliyoona takka abbaa fedhe jijjiirsisa maatii san maatii boo'usan abbaa fi haatiyyuu miskiina abbaa fi haatiyyuu miskiina akkamitti irra walloltan inde Ahmad ati ummata biyya keessaa san yoo ta'e mallaqa kana fuutee irraa manaan bituu hin dandeessu dero akkamitti ilmaan Oromoo nyaatanii kaatanii irra walloltan. Afarso takkatti carraan hin ganni ta'a. Suuraa kan fuudhan ni qajaran. Afarso. Tur. Oh. Sagalee dhageenne duraanuun beeknaa nuti dhageenne irratti. Itti finnaa qoo. Waa hedduulee dubbanne poolisiin tokko yoo amma qotiyyoo tokko namaa qabe qotiyyoo sana hatturraa fudhadhe jedhee ammoo abbaa deebisa mootummaa yeroo hatturraa waa qabe ofii fudhatamoo abbaa deebisa. Kanaafuu birriin suni waldaya godaansa seeran alaa biyya sanaa Yaman keessa jirutu birrii miliyoona ankawantii isaa irra jira ummanni Oromoo birrii isinirraa guure ka hattuu sanirraa buufate yookaan shiftarraa buufate waldaya godaansa ittisa seeran alaa bira jira akkasitti quba qabaadha kunoo isinitti gabaa isinin jedha gara kiyya. Amma wanni kuni ka garee keessatti haasamu. Qoyme iliyuun dubbatta. Wanni kuni ka garee keessatti haasamu. Olin baane ilmaan Oromoo biratti. Isinii galee warra garee achi jiru amma sana'aa jiru jechuu. Waldaha sana godaansa seeraan alaa ka ijoollee walloo irraa mallaqa deebiftan. Wayuu qaba mallaqni kun. Isinii galee? Kanaaf walloon baga akkana gootan baga qabamtanis baga isin afaanii bahe mallaqni. Maaliifii namni na eegaa jirta waan taate. Irra deebiidhaan mallaqni sun deebi'ee jira garuu kararraa maqee maatii saniin deebine uummata Oromootti illee deebine. Warra waldaa hanyaati. Seeraan alaa santu fudhate kana waan godhatu duratti hin beekne. Way mallaqa mana madaamii way mallaqa ijoollee kenna. Qabaate asirratti haa baasu quba qabaadha sheer walii godhaa wal dhageessa. Kagara TikTokittiin guurrellee uummanni Oromoo bal'aallee mootummaan biyya keessallee quba qabaadha isinin jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabalataan mucaan suni sababa maaliitiif qabame jennaan sababa ajandaa TikTokii gubbatti qabame TikTokii namni wal lolu jecha qabame mirqaanee jennaan gara mallaqaatti jijjiire jira. Namoonni hedduun ka Oromoo amma biyya alaa kana keessatti saba biraallee haa taatu akka ittiin buune maaliif dogongoraan afaan Amaarinyaa isaanii Oromoodha jechuudha. Hedduun isaanii harki 99 ka akkatti haadha Oromoo boochisu kun Oromootu Oromoo boochisa. Kanallee nu hubadha sheer walii godhaa wal dhageessisaa kunoo ani gara kiyyaa itti geesse waan fedhan yoo wanni fedhe haa buutu abbaan fedhan. Okay, qoy. Sillee. Haadhaaru dhugaa jirtan kan Ahmadin kijibee yoo jettanillee asirratti barreessuu hin dandeettanii. Maa hagammaa dubbattaa ka jedhullee jira baramu fakkeenya. Yoo na birrii si qooduu dhabanii hin beektan jechuudha. Ahmadin hin beektan kanaan durallee ani naa qooduun barbaadu. Yoo birriin namaa na bira geette jette kunoo tana hoodhaa jedhee kennaaf malee kararraa ani amma fakkeenya haqa namaayyuu kadhadhee fida malee birrii uummata Oromoo karatti ammoo hatturraa buufadhe jedhee karatti akka hin nyaanne. Okay. Waldaa inni sanaa keessa jirtan ijoolleen walloodha. Osoo hin taane ilmaan Oromoo ka irraa bahee jira. Walloo harkaa bahee jira. Dhibbaan dhibbatti mallaqni walloolleen hin nyaanne mirqaanee ajandaa TikTokii irraa gaafa duraan nu wallolle
Osoo wallolaa Amaara tarreebar. Osoo wallolaa jiru Amaara kunneen Kasoo wantaane maqaa jira hafarto. Sagalee mucaa jiraan fiddu. Kasoo wantaane bar. Mucaa wanna haasa'u jira bar. Waa mucaan haasa'u akkamitti mucaa kan akka qabe. Jira sagalee mucaa. Mucaa qabee jira sagalee isa qofaa miti. Ani obboleessa hoo barbaadde as baasee mucaa iyyuu gidee jarri haasa'isiisan si agarsiisa. Gizee ijoollee walloo bira teettee aboo uummata keenya katumaa jiran kanaan maal jetta maallaqa riyaala 30,000 sin buufta ka jedhu hoo barbaaddan viidiyoo akkanatti siisinii qaba kuno. Ila guruppiidha sii galee argaa jirtaa namni kun afarsaa jedhama. Akiid yaa kanuma yaa akiid. Afarsaamee yaada kennannu. Kennadhaa. Galatoomii Habiibii wanni si jibbaniif tokkoffaa dhugaa dubbattaa dhugaa waan baastuu fi wanni nu jibbaniif illee kanuma jechuudha. Wanni kuni turee jira. Gaafuma gaffidanuu ijoolleen teenya wal gaafatti eessaa dhufee wanni kun eenyu baasee eenyu poosi godhanii shakkanii wal gaafatu. Gaafuma jalqabaa sanii ani dhugaa siin jedhan dubbadhu malee shakkii qaba. Maali wanni kun jedhee shakki. Eenyutti dafee dura haasawaa jira. Eenyu Amaara qabaa jedhaa lolaa jira. Yoo hin qabne isin hin qabne jedhaa jira shakkii qaba. Haa ta'u bira darbe. Amma gara warra faamilii deebi'a. Birriini tokkoffaa namni birrii kanarratti mi'uutu godhadhu oboo Doombir. Yookaan asii gad darbe. Adii uffannaa adii dubbannaa nama takkan sodaannu jechuu barbaadeeti namarraa hajaa hin qabnu walitti guuramte maal jedhan beektaa ciisisni baay'atee fi qodaan buqqis qurree qodaa baay'ateef tiktook irra iyyite homaa godhuu hin dandeettu.